dhufe suuraa wajjin kaane an dhiisee biraan sokkan ture jechuudha akkasidha. So mucaa gaariidha. Anis immoo gaarii waan ta'eef ittiin heerume malee nama baay'ee dhiboonna beekti baay'ee naman qoradha. Namoonni hedduun jiru. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii as jiran baay'een isaanii kan na jaallatan jiru kan natteerumtu jechaa ba'an jiru garuu never maaliif an baay'ee nama qoratudha. Baay'ee naman ilaala. Adiin addunyaa hundarraa kan nan gaafanne hin jiru wajjin horiin hojjedhu doktoroonni maalonni yeroo hundumaa akkas jedhu garuu namoota biyya kee jaallatta minaan jedhu roqoo san deema jechuudha. Maal jechuu kooti amallisaa perfect 100% gaariidha mucaa gaariidha jaalladheen itti heerume innis akkuma sana jaallatee na fuudhee gidduutti rakkoon uumame wanta tokko kan inni isiniif hin ibsine anaaf isa gidduun rakkoon hin jiru ture. Amma wanti naa galaa jiru akkuma itti inni na bira dhufee gaafa guyyaa lammaffaa dhufee mana kan baase jaroota sanadha. Gruuppii jaroota sana. Amma naa dhufee naa galee dubbicha akkamitti akka isaan kaalkuleeshinii hojjetan lakka. Sun kan maaliif kan ta'edha. Inni dursee akka Ameerikaa dhufu haasa'aa ture fakkaata tiiktaakii isaa waan argeet irratti. Isaan immoo kaalkuleeshinii hojjechaa isa eegan. Innaa dura dabarsiteen dubbatiin callisii makootu jedheetti meen tureen. Zan kaalkuleeshinii isaan hojjetan maalidha? Nama naannoo gara keenyatti dhiyoo jiru iddoo hin jirurraa sa'aatii 2 jiraatu jira nama isaanii. Sanyii isaanii jechuudha nama sanatti fayyadamanii manaatii baasanii inni jalqaba. Achi akkas maneedhaa si gashitee jiramti wanta isaaf gaarii godhan fakkaatanii intanii godhan achi booddee immoo Meerilaanditti Virgiiniyaatti manaamnitti amanan garuu karoorri koo maal ture inni dhufee torban tokko isa wajjin hin ture mana keessa hojii hin deemne achi booddee yaa'u hojii fayyaarraatti ni jaan jedhuuf deemee dhukkubsataa tajaajiluu qaba dirqama kooti. Achi booddee garuu gara hojii yeroo deemu guyyaatti dawwaluu sa'aatii 24 haasofsiisuu achi yeroo dhufu silkii irra iraanan dhagaa dubartoonni isaaniin bilbiluu maal jedhaniin እዚያ ማ ገጠር ነው ኖርዝ ካሮላይና እንዴት ትቀመጣለህ እንዴ ምንድነህ ምናምን እዚህ እኮ ደርሰሃል አባቴ ላሽ በል እንጂ ፈረደን ትጅሩ አንተ አይቹ እና hojii deemee dhufe ndaam akkanni fiiliin gooneef jechuudha akkanni fiiliin gooneef maaliin godhan ture halkan keessaa sa'aatii 9 akkan keenya 3 am jedhama halkan keessaa sa'aatii 9 ka'a ciisnee just sa'aatii 4 or 3 farrafaa sa'aatii 4 rafa beekanni inni jaa dhufee fituun taane laayifii makoo tokko sanatti darbeen ko maaliif ituun hojjedhu baradhan ture barumsa immoo tokko baradhee dhiisuan tokkorraa tokkotti hin darba. Amma mataasaa isaan maalin jedhe okay degree 4 qaba ammas nan baradharo no kana booddee birrii meekii goota no birris meekii gochaan jira garuu barachuun qaban jedhan maaliif akkaataatti abbaan koo na guddisedha. Abbaan koo baay'ee Oromoo jabaa yaadii umuriin koo 33 waggaa 33 dura eenyutu caaltu jedhee moggaasa ijoollee isaa namoonni baay'een maqaa jarootaatiin intaniidha maqaa mana keenyaa garuu yoo ilaalte maqaa Oromoo qofadha ijoolleen mana keenyaa jechuudha. So abbaan keenyi nama baay'ee baratedha nama gaarii nama kabajamu Oromoo qulqulluu nama baay'ee gaariidha siin jechuu kooti sun sanarraa kan ka'edha hundumti keenyi kan barumsaan iddoo gaggaarii ga'uu dandeenye. Na sa'aatii halkan keessaa 9tti ka'ee ciree hojjedhee maal jedhee yoon kaa'ate ciree isaa nyaachisee achi na sokkaa jechuudha hojii koo. Yoonni garuu narra faxinnoo isheedhe immoo iddoonni ciisu ciree isaa maal isaa hojjedhee gaafachuu ni dandeessa kana dhugaasaa jechuudha. Innaa hojjedhee kaa'ee achi ka'iiti nyaadhodhee immoo ittiin bilbila nan deema doojiin gaa sa'aatii 12 walakkaa akka Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu ganama or 6:30 am jedhamu akka Ameerikaatti. Sa'aatii sanatti hojiin jalqabaa achitti argamuu qaba sana dura zan utuu seeniin dura kaateettaa nyaatteettaa ciree dawwalee intaniin jedha. Achi ammas hojii intaniitu pirooziijarii tokko fixeera waan ta'e sattaanu hamma dhufutti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 or yeroo tokko immoo sa'aatii 2-3 gidduutti yeroo oopanii ta'us jira gaaffiin yeroo sana isa wajjiniin odeessaa jechuudha. Zan manatti isa dhiisee deemuun kun natti tolee miti. Ndaa'um maal jennee okay jedheen iddoon hojii koo kan gaazii koo kan maalii koo kabarii godha akka seeraatti pileeniitiin hin deemuu qaban ture sa'aatii 2 waan ta'eef isaan tuntuneedha garuu
ambirrii isaa ofii qofa ijaan godhuuf intini akkasidha kanaafi indaamatti nageessite achi laawunjiin jira kan keenya jechuudha. Yoo barbaadde laawunjii keessa teessee waan fayyadamu jira. Isa fayyadamaa shaayii bunnaa jecha hospitaalatti keessatti nettee hojjedhe yeroon xumuru na fuutee galta. Akkas faayennee pilaanii baasnee turre. Garuu maal godhan isaan bakka dhuftu malee akkas ta'u malee kana ta'u malee indagana narratti gorsuutti ka'anii jechuudha. Maal jedhuun isheen akkas ijaa taateef kun ijaa jiruuf kan akkas goosisii kan akkas achi inni isaan siin jedhan tootaalii roongiidhaan jedheen. Credit card akkas gootee maal gootee credit card fayyadamee hin beeku an fayyadamu credit card ruumeetii wanta jedhamu diina kootiin jaalladhu never ever